Kun nama oduu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessaa kirkira lafaa reektar iskeelii 4.3 ta'u naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa naannoo magaalaa Matahaaraatti dhagahamee jira. Bakki kun bakka kirkirri lafaa tibbana biyyattii keessatti dhagahamaa jiruu fi wiirtuu ta'e Tulluu Fantaalleetti bakka dhiyaatee argamudha. Hanqina maallaqaatii fi beeksisa argachuu dhabuurraa kan ka'e dhaabbileen tamsaasaa yookiin elektirooniksii kanneen maxxanfamanu Itoophiyaa keessatti cufamaa jiru. Hojjettoonni dhaabbilee miidiyaa kanaa tokko tokko akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen beeksisa hojjechiisanu mootummaa sodaatu. Dhuma irrattis galmee seenaa keessatti Maartin Luuter King Jr. amajjii 15 bara 1929 kutaa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaatti dhalatani. King bara 1955 jalqabee amma bara 1968 ajjeefamanitti sochii mirga namoomaa hoogganaa kan turanidha.